Jiraattoti godin Gujiyaanaa Gumeel Dallootiif Liiban hiriir ba'u miidhaa sirni aangoo jiraddan urraanga jedhan balaaleffatan. Fiilmiin mata dureen isaa gaddi jedhuuf seena barata yuunivarsiitii Finfinnee duraanii Gaaddisa Hirphaasaa irratti xiyyeeffatu hojjetame dhiyeenya keebbifam daayirektarii fiilmicha BBC'tti lamaan iyyuu dubbaan. Ameerikaan dhaabbati telekoomii Keeniyaa Safarikoom jedhamu Itoophiyaatti hojjak jalqabuuf liqii shiliinkii Keeniyaa biiliyoon 54 liqeessuuf yaadi tursuuf murteessitee jedhan. Corporation Finance Misooma Addunyaa United States liqee $1 miiliyoon 500 lakkisuuf haali biyyattiin kee jirtamansiisaa miti jedhe jira ye'uun ingidaa dabalaqaa. Itoophiyaa miidiyaalee walaba jedhaman muraasa keessa tokko ta'uun isa dubbatam Awlo miidiyaan hojii dhaabuuf dirqamu isa beeksisa. Miidiyaan kun hojii dhaabuuf dirqam rakkoo mootummaan irraan gahe ta'uu gamtoor Facebook isarra barreessee jira gabaabsin irra dubbaan. Laf bookar waraana khataat Liibiyaa baqattooti biyyoota gaafa Afrikaa keessuma warri Itoophiyaa Suudaaniif Soomaaliyaa irra dhuf keessa daraarabaa jiraachuun dhagaa. Godaantota hangarbii sadeessoo ceessuuf carraaqii danda'a hundiin godhaa waadaa jaarmiyaa baqattoota UNHCR ture. Abrahaam Birruu bal'inaan isantiim imala waggoottan 17 halaqa barattoota yuunivarsiitii Harvard hatay dhaabbati miidiyaa hawaasa guddichi Feesbuukii maqaa haaraa moggaafadhee jedhe. Haroor meetaversi jedhamu addunyaa onlaayinii irra namooti heedseeti VR jedhan fayyadamuun taphachuu hojjechuuf haasa'uu danda'aniif godhu beeksisa. Dhaabbati Mark Zuckerberg Feesbuukii meeta jedhaan ayaama jedhe jira. Oduu ala keessa seenaa Feesbuukii waggaa dheeraa irratti xiyyeeffatan. Onkololee bar 2021 guyyaan jimaata. Guutuun oduu qabnu kunootiin garyeewun ingidaasan dabarsa. Akka mooltan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himnaa ani yehuun ingidaati. Jiraattonni godina Gujiyaanaa Gumeel Dalloo fi Liiban hiriira bahuun miidhaa sirni aangoo irra jiru isaan irraan gahaa jiru balaaleffatan. Hiriirri kamisaa aanaalee kanneen itti geggeeffame kanarratti dhaadannooleen garaagaraa kan dhagahaman wayitaa ta'u hawaasni gochoota humnoonni mootummaa irratti raawwataa jiru balaaleffateera. Yakkoota sirni aangoo irra jiru irratti raawwataa jiru hawaasni addunyaa nuufaa beekuu kan jedhan jiraattonni aanaalee Gumeel Dalloo fi Liiban ajjeechaa hidhaa fi dararamni shanee deeggartan maqaa jedhuun ejjufiinsaan nurratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu jedhanii jiru. Hawaasni naannichaa dhiibbaa sirna aangoo irra jiruun cinatti balaa hongee naannichatti mudatee jiru miidhamaa jiraachuu fi birmannaan kan isaan barbaachisu ta'uunis ibsamee jira. Aanaaleen Gumeel Dalloo fi Liiban iddoo waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan keessa socho'uu himama. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisuuf deeggarsa guddaa qabnaa kan jiran jiraattonni sababa kanaan miidhaan addatti nurratti raawwatamu garuu nurraa dhaabbachuu qaba jedhaniiru. Lagaan, gosaan, hiru, habadu. Fiilmiin mata dureen isaa gaddii jedhuu fi seenaa gaaddisaa Hirphaasaa irratti xiyyeeffachuun hojjetame dhiheenya akka eebbifamu daayirektarri fiilmichaa BBC'tti hime. Gaaddisaan barataa cimaa yuunivarsiitii Finfinnee kan ture wayitaa ta'u mormii barattootaa qindeessiteettaa jedhamuun mana hidhaa Maayikilaawiitti dararamaa turuun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1998tti lubbuun darbuunsaa ni yaadatama. Fiilmiin gaddii jedhu kunis seenaa barataa kanaa ka'umsaa godhachuun hojjetamuun akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessaa 28 bara 2014tti Finfinnee galma aadaa Oromootti akka eebbifamu daayirektaraa fi taatoon fiilmichaa Fiqaaduu Daadhii BBC'tti himee jira. Fiqaaduun fiilmichaa keessatti gaaddisaa bakka bu'uun akka taatoo ijootti kan taphate wayitaa ta'u walumaa galatti taatoti 70 ol ta'an fiilmii kana keessatti qooda fudhachuu dubbata. Barreeffamni gaaddisaa kan anamoo warra ana himatetu yakkamtoota jedhu keenyan mana hidhaa Maayikilaawii gubbaatti wayitaa daawwannaaf banamee mul'ate qalbii namoota hedduu hawwatee ture. Bara 1996 Yuunivarsiitii Finfinnee muummee siivil injiinaringiitti barataa qaroo kan ture Gaaddisaa Hirphaasaa wayitaa Yuunivarsiitii Finfinnee seenus qabxii 4 galmeessisee achitti ramadamuun isaa ni dubbatama. Gaaddisaa Hirphaasaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1998 mana hidhaa Maayikilaawii keessatti ajjeefame.
Liibiyaatti baqattoonni lammiilee Itoophiyaa, Sudaan, Somaaliyaa fi Afrikaa kan biroon dararaan isaan irratti raawwatamu ammas cimee itti fufee jira. Jaarmiyaan baqattoota UNHCR tana dura deebii kenneen godaantota kanneen gara biyya sadaffaatti ceesisuuf carraaqqii danda'u hunda akka godhu himee ture. Haa ta'uti kun hin taane. Abrahaam Birruu bal'inaan isinitti hima. Baqattoonni Liibiyaa keessaa mootiin biyya kana Afrikootaan fedheedhe nu lammiilee Itoophiyaa, lammiilee Sumaalee, lammiilee Suudaanii, lammiilee Eertiraati. Mana hidhaattis ajjechaanis dararamaa jirra. Baqattoonni kunneen biyyoota Itoophiyaa, Eritiriyaa, Somaaliyaa fi Sudaan irraa as godaanan. Baay'inni isaanii nama 5,000. Fulbaana jalqabaa kaasee Liibiyaa magaalaa Tripoolii balbala jaarmiyaa baqattootaa UNHCR fuuldura afannee bulaa jirraa jedhu. Mootummaa Liibiyaatu baqattoota Afrikaa hin barbaadu jedhee labse. Kuni fulbaana keessa ta'e. Eegisanii dararaa hedduu argaa akka jiran irra deddeebiin himachaa jiru godaantonni biyyoota Afrikaa Liibiyaa keessaa kunneen. Rakkoon baqattootaa mootummaan biyya kanaa kan inni labse kan baqattootatu siyaasa biyya kanaa balleessee uummata biyya kanaa rakkisaa jira. Ummati biyya kanaa kanaaf rakkataa sababa baqataan as keessa jiruu fi ummatni biyya kanaa siyaasa isaaniitiin rakkataa. Kanaafuu jedhee labse fulbaana gaafa 9 ji'a 9ffaa bara 2021 labsiin labse kanaanii poolisiin biyya kanaa mana hidhaa irratti nama guuruu jalqabe. Gaafa nama guuree jiru hidhama nama 3,000 gaafa bakka tokkotti hidhanii ummati kun beela'ee qoonqoodhaan lafa torbee tokko hidhametti mana sana cabsee ba'ee gara dhaabbata UNHCR'tti baqatee achi jira jechuudha. Torbaanota muraasa durallee manneen hidhaa cabsuudhaan kan ba'an godaantonni Liibiyaa keessaa sababa kanaan haleellaan irratti raawwatame kan du'anii fi qaamaa miidhaman jiraachuu gabaasnee turre. Haga guyyaa irraatti rakkin lafa kanaa furmaata waan hin arganneef dararaadhaaf saaxilamnee jirraa jedhu. Hidhaanii fajjechaan nurraan dhaabanne. Iyyachaa irra namni sagalee keenyas nu hubatu hin jiru. Nu dubartiin dhukkubsataafaa jira. Dubartiin ulfafaa jira. Bokkaanis roobninis aduunis numatti ba'aa jira. Namni sagalee nuuf ta'u hin jiru. Halkanii guyyaa yaaddofna. Karaarra deemuu yaaddofna. Namni keenya du'aa jira, dhumaa jira. Isa dheengadda isa eda galgalaa kana mucaan tokko makiinaan nu jala ari'anii makiinaan rukutanii ajjeesanii jiru. Isaan dura Sudaaniin tokkos ajjeesanii jiru makiina innis makiinaa maana ari'anii. Dhimma rakkoo kanaa jaarmiyaa baqattootaa UNHCR'tti irra deddeebiin iyyannullee jaarmiyaan kun fala dha'uu hin dandeenye jedhu. Lafa tana godaantota Oromoo qofa 400 jira ka jedhan warri OMN dubbise waggoota hedduuf biyya sadaffaa eeggachaas turre jedhan. Fedhiin baqattoota biyyoota garaagaraa waliigalaan biyya sadaffaa deemuudha jedhu. Biyya kana keessaa nu baasa asitti jiraachuu dadhabne karaarra yeroo deemnu yeroo taaksii qabannee deemnu taaksiin kan shugguxii of harkaa dhaban hin jiran ishee kiisiidha qabnu nu keessaa fudhatu. Nagaan bahuu hin dandeenyu, nagaan galuu hin dandeenyu. Godaantonni Oromiyaarraa Tiripoolii dhaqan ka OMN dubbise hawaasi Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraatti jaarmiyaa UNHCR fi miidiyaa garaagaraa keessa hojjetu sagalee akkanuu ta'u jechuun gaafatan. Torbaanota dura rakkoo baqattoota kanneen irratti miidiyaatti kan dubbate jaarmiyaan baqattootaa UNHCR godaantota kanneen gara biyya sadaffaa ceesisuudhaaf carraaqqii danda'u hundaa gochaa akka jiru himee ture. Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo mana barumsaa Haannaa jedhamutti barattoonni nyaata summaa'ee nyaachifaman miidhaa fi saaxilamuun himame. Barattoonni sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Haannaa jedhamu kan abbaan qabeenyummaa isaa mootummaa ta'etti barattoonni laaqana summaa'ee nyaachifamuun miidhamuu isaanii maatiin barattootaa OMN'tti himaniiru. Mana barumsaa Haannaa jedhamu kana keessatti barattoonni qophii barumsaa afaan Oromoo baratanii fi kanneen afaan Amaaraa baratan mooraa tokko keessatti keessummeeffamu OMN barsiisota moorichaarraa odeeffatee jira. Barattoonni laaqana summaa'ee nyaachifamanii kunniin barattoota barumsaa afaan Oromoo baratanis dabalachuun kanneen biroollee keessa jiraachuu maddi kun OMN'tti himeera. Barattoonni kun hedduminaan daa'imman umuriin isaanii 7 hanga 14 gadi yoo ta'an manni barumsichaa sadarkaa tokkoffaa ta'us OMN odeeffatee jira. Sababa laaqana summaa'ee nyaachifamanii fi barattoonni dhibbaan lakkaa'aman miidhamuun gareen dhiigaa afaanii fi funyaaniin tufaa turuu OMN barsiisaa moorichaarraa kan odeeffate wayichaa ta'u
Barattoonni gara buufata fayyaa fi hospitaala Xurunesh Beejingitti wal'aansaaf geeffamaa turuu maddi keenya kun himee jira. Barattoonni wal'aanamanii fooyya'an laphee fi garaa isaanii keessaa akka gubu akka himatanii fi kanneen of hin barin jiran ammoo maatiin isaanii gara hospitaala kan biraatti geeffachuuf fudhachaa jiraachuus maddi OMN ibsee jira. Barsiisaan mooraa mana barumsichaa akka jedhutti hanga ammaatti ka'umsi rakkoo kanaa adda ba'ee kan hin baramin yoo ta'u fuulduratti waan adda baafatan akka nuuf himan ibsanii jiru. Bara darbe jechuunis bara barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2012-2013 rakkoon wal fakkaataa kun manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti mul'achaa turuunsaa ni yaadatama. Qarqara magaalota Dasee fi Kombolchaatti waraanni akkuma cufetti jira. Magaalaa Dasee keessatti haleellaan meeshaa gurguddaa taasifamaa jiraachuunis dhagahamee jira. Guyyoota muraasa dura kallattii lamaanii magaalaa Dasee marsee kan jiru humni ittisaa Tigraay lola qarqara magaalattiitti waraana biltsiginnaa irratti taasisu cufee jiraachuu maddeen gama lamaanuu mirkaneessuu irratti argamu. Lolli kun kallattii lixaatiin qarqara magaalaa Dasee bakkoota akka Yuunivarsiitii Walloo, Boruu Meedaa, Boruu Sillaasee, Rogaa fi Gaaraa Xoosaa biratti taasifamaa akka jirus maddeen waraana biltsiginnaatti dhihoo jiran gabaasuu irratti argamu. Kallattii baha magaalattiitiinis magaalaa Haayiqii hanga xiixaa gahutti humnoonni Tigraay haleellaa cimaa waraana biltsiginnaa irratti taasisaa jiru jedhamee jira. Waraanni biltsiginnaa tibba kana meeshaalee waraanaa gurguddaa magaalaa Dasee keessatti hidhee dhukaasaa jiraachuu suuraalee fi viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa turan ni mirkaneessu. Odeeffannoo kana hordofee meeshaaleen waraanaa gurguddaan kaleessa sa'a booda gara magaalaa Daseetti dhukaafamuun beekamee jira. Haleellaan meeshaa waraanaa gurguddaa 5 magaalaa Dasee keessatti dhaqqabuusaas BBC'n gabaasee ture. Command Postiin loltummaa Tigraay ibsaa baaseen waraanni biltsiginnaa magaalotaa fi manneen amantaa da'oo godhachaa jira jechuun kan yaadatamu wayitaa ta'u humnoonni mootummaa gama isaaniitiin dhimmicha irratti hanga ammaatti waan jedhan hin qaban. Bifuma wal fakkaatuun waraanni Tigraay warra baabboorraan gara magaalaa Kombolchaattis lola cimaa loltoota biltsiginnaa wajjin taasisaa akka jirutu dubbatama. Kallattii kanaan waraanni humna ittisaa Tigraay daandii Barbaraa Kombolchaa Arbuu deemu to'atee magaalaa Kombolchaa cinatti kan argaman buufata baaburaa fi buufata xiyyaaraa Kombolchaatti lafa tarsiimoo loltummaa qabatee akka jiruu fi loltoonni biltsiginnaas kisaaraa guddaa keessummeessaa jiraachuutu dhagahame. Bifuma wal fakkaatuun lolli addoota waraanaa kanneen biroottis taasifamaa jiraachuu qaamoleen lameen iyyuu mirkaneessuu irratti argamu. Addoota waraanaa gargaraa gara Dabra Taaboor akkasumas Gondaree Kaabaarraa gara Zaarimaa gara Dabaarqitti sochiin lolaa akka haaraatti eegalamuun dubbatamaa jira. Gara oduu keenya itti aanutti wayitaa ceenu ammoo Ameerikaan dhaabbanni Safaariikoom Itoophiyaatti hojii akka eegaluuf liqeen shilingii Keeniyaa biiliyoona 54 liqeessuuf turte akka turuuf murteessite. Korporeeshiniin Faayinaansii Misoomaa Idil Addunyaa Yuunaayitid Isteets liqaa doolaaraa miiliyoona 500 kana gadi lakkisuun dura Itoophiyaatti tasgabbiin jiraachuu qaba. Haalli biyyattiin keessa jirtu amansiisaa miti jedhee jira. Murtoon kun hojii dhaabbatichi karoorseef gufuu mootummaa Itoophiyaa qabeenya biyyattii waraanaan qisaasee hanqina maallaqaa fi sharafaa haalaatiin hubamee jiruuf ammoo mataa dhukkubbii biroo ta'ee jira. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. And its consortium members, Ethiopia, will in the short and medium term add no less than 1.5 million formal jobs. Ameerikaan gariin dhaabbata Safaariikoom liid Itoophiyaatti hojii investimentii teleekoomii akka eegaluuf liqeen shilingii Keeniyaa biiliyoona 54 liqeessuuf turte akka turuuf murteessite. Ameerikaan liqiin kun akka turuuf kan murteessite waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiruun wal qabatee biyyattiin haala amansiisaa keessa hin jirtu sababa jedhuuni. Korporeeshiniin Faayinaansii Misooma Idil Addunyaa Yuunaayitid Isteets liqaa doolaara miiliyoona 500 yookaan shilingii Keeniyaa biiliyoona 54 kana gadi lakkisuun dura Itoophiyaatti tasgabbiin akka bu'uuf eegaa jiraachuu ibseera. Liqni gareen Safaariikoom liid Itoophiyaatti hojii akka eegaluuf isa dandeessisu kun battalaa Tigraay keessatti
keessatti sarbamiinsi mirgoota dhala namaa suukanneessaan raawwatamuun dhagahamerraa eegalee shakkii keessa kan bu'e ta'uu gabaasni Business Daily dubbisiise ni mul'isa. Korporeeshiniin faayinaansii misooma idil-addunyaa United States michoota isaa waliin ta'uun haala waraana Tigraayin wal qabatee jiru guyyaa guyyaan hordofaa jiraachuu ibsuun dhiibbaa haalli biyyattiin keessa jirtu hojii maamiltoota isaatii irratti qabaatu madaalee murtoo liqa kana tursiisuurra gahuu beeksiseera. Dhaabbatichaaf walitti qabaa boordii kan ta'an ministiriin haajaa alaa United States Antony Blinken haalli yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jirtu humnoonni hidhatan lammiilee nagaa irratti hokkara garaagaraa raawwachaa jiraachuu kan mul'isudha. Miidhaa koorniyaa giddugala godhate dabalatee dhumaatii fi sarbamiinsi mirgoota namoomaa garaagaraa biyyattii keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiraachuu ragaaleen amanamoon ni mul'isu jedhan. Ta'iiwwan biyyattii keessatti raawwatamaa jiran kanneen hordofee mootummaan Ameerikaa fi dhaabbileen misoomaa United States mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee qaamoleen wal waraansaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhataa jiran kanneen waraanni kun akka hin dhaabbanne taasisanii fi yakkoota waraanaa fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa keessatti hirmaatan irratti qoqqobbiin barbaachisu akka kaa'amuuf pireezidaant Joo Baayiden ajaja olaanaa dabarsuun isaanii kan yaadatamudha. Qaamoleen lola kana keessatti qooda fudhatan haal duree tokko malee dhukaasa dhaabanii marii hunda hirmaachiseen rakkoon biyyattii akka fala argatuuf waamicha biyyootii fi dhaabboleen idil-addunyaa garaagaraa taasisaa turan irra tarkaanfachuun waraanni kaaba Itoophiyaatti waggaa baranaa eegalameettuu hammaatee fuula isaa gara giddugala biyyattiitti erga naanneffatee ji'ooti lakkaa'amaniiru. Wal waraansi biyyattiitti fufuun korporeeshiniin faayinaansii misooma idil-addunyaa United States hojii investimentii Itoophiyaa keessatti hojjetaman maallaqaan tumsuu akka dhaabuuf isa dirqisiisuu danda'a kan jedhu gabaasni Business Daily. Kun ta'uun ammoo hojii dhaabbileen telekoomii alaa kan akka Safaariikoom Itoophiyaa keessatti eegaluuf jiranitti danqaa jabaa ta'uuf akka deemu ibseera. Waraanichi Itoophiyaa biyya baay'ina uummata isheen Afrikaa irraa sadarkaa lammaffaa irratti argamtu tasgabbii dhorkeera. Kun ta'uun ammoo dhaabbileen investimentii akka Safaariikoom gabaa Itoophiyaa akka carraatti ilaalanii turan mamii keessa buuseera. Gareen Safaariikoom dhaabbata telekoomii biyya Keeniyaa, eejensii faayinaansii misooma British CDC Group fi dhaabbata biyya Jaapaan Sumitomo jedhaman of jalatti hammachuun caalbaasii hojii investimentii damee telekoomii Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif dhaabbilee dhuunfaatiif banaa ta'e injifachuun adoolessa darbe hayyama hojii argatee ture. Haa ta'u malee liqni guddaan doolaara miliyoona 500 kan gareen kun Itoophiyaatti hojii eegaluuf isa dandeessisu korporeeshinii faayinaansii misooma idil-addunyaa United Statesiin danqamuun dhaabbatichatti gufuu mootummaa Itoophiyaa qabeenya biyyattii waraanaaf qisaasee hanqina maallaqaa fi rakkoo sharafa alaa jabaan hubamee jiruuf ammoo mataa bowwoo ta'eera. Ameerikaan waraanni biyyattii atattamaan dhaabbatee qaamoleen wal waraansatti jiran mariitti akka seenaniif waamichi irra deddeebiin taasifte dhageetti dhabuun tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuutti akka ceetuuf ishee dirqisiisaa jiraachuu uggurri liqii kun agarsiiftuu tokko jedhu xiinxaltoonni. Kana malees Itoophiyaan miseensummaa AGOA kan carraa gabaa Ameerikaa bilisaan fayyadamuuf qabdu dhabuuf akka jirtutu himama. Biyyattiin miseensummaa AGOA kana keessaa haqamnaan ammoo lammiileen ishee miliyoona tokkotti tilmaamaman carraa hojiin ala ta'uu akka danda'an dameen investimentii biyyattii gama oomishaalee huccuu gogaa fi kanneen birootiin jiru sadarkaa olaanaan hubamuu akka danda'u qaamolee mootummaa dabalatee hedduun itti waliif galu. AGOA means everything when it comes to exporting to the US because it gives them that duty-free, quota-free advantages that makes Itoophiyaatti miidiyaalee walabaa jedhamuun beekaman muraasa keessaa tokko ta'uun kan himamuuf Awuloo miidiyaan hojii dhaabuuf dirqamuusaa beeksise. Awuloo miidiyaan hojii dhaabuuf kan dirqameef rakkoo mootummaan irraan gaheen ta'uu gama toora feesbuukii isaatiin ibseera. Dhaabbanni kun guyyaa kaleessaa hojjettoota isaa geggeessuun hojii dhaabuusaa Itoophiyaan Insaayidariif kan ibsan qopheessaa olaanaan Awuloo miidiyaa Baqaaluu Alaamirroo poolisiin federaalaa ji'oota 5 dura gaazexeessitootaa fi hojjettoota dhaabbatichaa yeroo to'annoo jala oolchee turetti qabeenyi dhaabbatichaa qorannoof maqaa jedhuun fudhatamuu ibsan. Qabeenya dhaabbatichaa bifa kanaan fudhatame hanga yoonaa deebisiisuun kan hin danda'amne ta'uu waajjirri isaanii yeroos cufames hanga yoonaa kan hin banaminiif ta'uu ibsuun sababoonni kunneen guutummaatti akka hojii dhaabnuuf nu dirqisiisaniiru jedhan. Miidiyaan kun gara hojii isaatti akka deebi'uuf manni murtii nuuf murteessee ture kan jedhan obbo Baqaaluun poolisiin federaalaa qabeenya keenya nuuf deebisiisuufis ta'ee waajjira keenya nuuf saaquuf irra deddeebiin gaafannus hayyamamaa hin taane jedhan.
Awuloo miidiyaan keessumaa waraanaa Tigraayin wal qabatee yeroo ulaanii quunnamtii marti uummata naannichaatti cufamanii miidiyaaleen Tigraayis qilleensarraa jaamfamuun sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan waraanaa Abiy Ahmed humnoota Amaaraa fi loltoota Eertiraatiin raawwatamaa turanitti miidiyaa hundaa ol uummatichaaf sagalee ta'aa turedha. Dhugaa waraana kana duuba jiru baasee mul'isuu fi adeemsa sirna aangoorraa jiru qeequu isaatiin manni miidiyaa kun cufamee gaazexeessitootaa fi hojjettoota isaa hidhamanii turuunis waan yaadatamudha. Haala mudateen Awuloo miidiyaan yeroo ammaa immoo guutummaatti hojii dhaabuuf dirqamee jira. Itoophiyaa keessatti kana duras sagalee uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota cunqurfamoo ta'uun tajaajilaa kan ture Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qabeenyi isaa saamamee biyyarraa ari'atamuun waan yaadatamudha. Gaazexeessaan OMN Mallasaa Dirribsaa akkasumas hojjettoonni miidiyichaa biroon ammallee murtoo haqaa dhabanii mana hidhaatti argamu. Sirni abbaa hirree Itoophiyaa miidiyaalee muraasa sagalee walabaa ta'uun hojjetan ukkaamsee kanneen qabeenya uummataan socho'an ammoo meeshaa holola isaatii godhachuun sagalee isaa qofti akka dhagahamu qaamaa gochaa jirudha. Gochi faallaa sirna diimokiraasii ta'e kun walabummaa pireesii biyyattii duraanuu rakkoo jajjabduu keessa jiruufis yaaddoo biraa ta'eera. Oduu keenya xumuraatiin karoora Metaverse jedhamu kan addunyaa onlaayinii irratti namoonni heedseetii VR jedhamu fayyadamuun taphachuu, hojjechuu fi haasa'uu danda'an ifa godhee kan jedhu dhaabbanni miidiyaa hawaasaa guddicha Feesbuukiin maqaa isaa Feesbuukii irraa gara Meetaatti geeddaratee jira. Imala waggoottan 17 keessatti hordoftoota biiliyoonotaan lakkaa'aman horachuuf kan danda'e dhaabbanni kun jireenya uummata addunyaa to'atee horii hedduus akka kuufatetu himama. Imallee Feesbuukii yookaan Meetaa ammaa maal fakkaataa waan jedhu ammoo Guyyoo Waariyoo akka ta'anitti qindeesseera. Social media giant Facebook is changing its name to Meta. Kampaaniin miidiyaa hawaasaa guddichi Facebook maqaa FB irraa gara Meetaa jijjiirachuu sarara hooteen dhaabbatichaa Mark Eliot Zuckerberg addunyaatti akkeen war faranjoota fulbaan bar 2004 jechuu waggaa 17 warra barattoota yuunivarsiitii Ameerikaa 4 Eduardo Saverina, Andrew McCollum, Dusty Moskovich fi Chris Haguen dargaggeessa gan 37 Mark Zuckerberg waliin ta'uun kalaq jabatu is that the multi-billion dollar company that we all use today was started by a handful of forward-thinking teens in a college dorm room. Hanaan dur bar 2003 yuunivarsiitii Harvard barata waggaa meessoo ta'ee halkan keessa naannoo sa'aatii 4 machaaya dormi keetaa obbolees Feesbuukii guddichi fees maashii kalaqu hadubbatu mucaan diqqaan amma addunyaa kalaq isaatiin jilbiifachiisu Mark eegee miidiyaa hawaasa guddichi Feesbuuk dhalchuusaa dubbatama. Dormi yuunivarsiitii teenna keessa Feesbuuk khitaab jedham qabne turre barattooti yuunivarsiitii Harvard khadormi sun kee jiraatan cuuf suuraa achirra qaban kanaaf appilikeeshinii sun billichoo kan suuraa namoota lama dhiiraaf dhala wal bir qabuun eentir midhaagaa ittiin taphachaa turu isaan ragaaleen agarsiisu. Waggaa tokkoon booda jechuun akkeen war faranjoota bar 2004 Facebook yookaan Meetaa kalaquun addunyaa agarsiisu obboleessi Aariyaala Raandiif Doonaa barnoota isa yuunivarsiitii addaan kuute 2017 immoo yuunivarsiitiin inni barachaa tur Harvard affeeroon bachelor yookaan master aduntaane honorable doctorate degree gonfachiif. Mark Elliott Zuckerberg, Doctor of Laws. Imal waggoottan 17 keessatti hordoftoota biiliyoon 5 olrachuun doolar biiliyoon hedduu qabudduufat Mark amma namoota addunyaarra qabeenyaan dursan keessa mata qara qofa duntaane miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Messenger, Oculus, WhatsApp fi Instagram facuuf khawfi godhachuun addunyaa jaanjessuu jira. Cufaaf duubam karoor Metaverse jedhamu addunyaa online irra namooti headset VR jedhan fayyadamuun taphachuu hojjechuuf haasa'uu danda'an tolchuusa dhaabbati dhiirspiri skill chaan Facebook yookaan Meetaan addunyaaf iftol. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
jaarmiyaan teknooloojii kun Facebook maqaa jijjiirachuu hor injiinaroota dhaabbaticha waggaa taamirra kaleesson kololees 28 bar 2021 habeessis yoo ta'u maqaan haarawii meetta jedhamu waan dhaabbatichi yeroo ammaa dalaguu jiru bakka bu'aa jedhan jijjiirami maqaa dhaabbaticham gorhunduu hojjattuun Facebook duraanii Francis Haugen sanad dhaabbaticha saaxiluu waa'ee Facebook ilaalchisuun addunyaan oduu gaariin ta'an ergatam saafteen boot hajar gabaasi miidiyaalee bar 2015 tti immoo kaampaaniin Google beekumsaan namcuuf caalaa jedhan dhaabbat maatii alfabeet jedhamu waamam jijjiiree caasa taasisullee namoota baay'ee bira maqaan kun beekamti dhabu xiinxaltooti teknooloojii dubbatu. Its products cause but ignored its own researchers. Oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yeroo keessa waan nuuf argiftaniif galatoomaa isiniin jenna. Hawaasa Oromoo kutaa Texas magaalaa Dallas fi naannoo ishii jiraatan maraaf hawaasni Oromoo Texas magaalaa Dallas kuree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun onkoloolessa 30 bara 2021 waaree booda sa'a lamarraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Dallas fi naannoo ishii jiraatu martuun qophii kanarratti akka hirmaattaniif yaamichi dhiyaatee jira. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Muhammad Abdoosh, Gulaalaa Muummee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Dajanee Guutamaa fi Zaak Duubeeti. Teessoon Holiday Inn Hotel 1655 North Central Expressway Richardson, Texas. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa kanneeniin kuree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Kottaa haala yeroo Oromoof Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tumsuun qabsoo sababa laatumsuudhaan kuree qindeessituu sagantichaa Dallas, Texas, USA.